nagaan kara Oro appi dhuftan isin jecha har'aan tan viidiyoo haaraa qabannee dhufnee jira jechuudha. Viidiyoon keenya kanarraas baay'ee kan dasnama jiru jechuudha. Akkasuma artistiin jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate Hawwi Tamaam jechuudha. Kilippii adda ta'een jechuudha qabattee dhuftee jirti jechuudha. Kilippiin sunis kan inni jedhu Belamte Narraaftaas kan jedhu jechuudha. Hedduu takka dasnama jedha. Akkasuma ammallee kabarii kana kan ofii qopheessite jechuudha. Hedduu takka namatti tola. Kanaaf YouTube channel isillee subscribe gochaa qophiidhaan nu eeggadhaa. Guyyaa muraasa booda kan gadhiifamu ta'a jechuudha. Hagas immoo muraasa muuziqichaa irraa isin dhageessisna. Nu faana turaa isin jenna. Akkasuma YouTube channel keenya subscribe gochaa like godhaa isin jedha. Dhufaa lallabaa jiru bakka jiranii garaaf lakkeen bosonaa faroo reeffanchiisanii. Hojiilee tokko kilippii garaagaraa qabadheetiin dhufaa jira. Kilippii fakkeenyaaf kilippii Hawwi Tamaam kana dura kavariidhaan beektuni. Kavarii lama hojjedheeni isinis baay'ee jaalatanii turtanii amma immoo kilippii mataa ishiitti qabattee dhufaarti. Kilippii maqaa dureen Belamte jedhudha. Belamte Narraa ayyoomi sitaare yoom Haftaa. Kilippii kana ilaaltanii akka jaalattan abdiin qaba. Baay'ee dhamaatii guddaa qaba ture. Baay'eetti dhamaanii hojjennee kilippii bareedaadha jedhee yaada. Anillee haga tokko waan bareedaa hojjedheetti jira yaada. Akkasumas illee urgeessaa isheetu kilippii kana dura maataa jedhu wajjin hojjennee turre. Amma immoo mata duree maaluma jedhuun remixii Haaraya qabatee dhufeeti jira. Sirbuma kana dura ture. Maaluma sabni Oromoo yoo walii galee finciree lolee. Irra deebi'ee hojjetee akka amma gurraaf tolutti hojjetee jira. Baay'ee bareedaadha. Anillee kilippii itti hojjedhee jira. Waraabeef hin jira. Eebbikiingii waraabbii fi tiinaan irratti hirmaadhee kilippota kana gidduu keessa isin buusaatti akkasiin hawwiidhaan eeggattanii gaafa guyyaa maxxanfamutti sirriitti itti ilaaltaniif jechuudha. Garaaf lakkeen bosonaa faroo keessa ciisanii dhufaa lallabaa jiru bakka jiranii garaaf lakkeen bosonaa faroo reeffanchiisanii. Warri maa baddee naan jettanii sababni hin badeef tokko kanadha jechuudha. Maalumaafuu akkas fakkaata. Kilippiin kun baay'eetti dhamaamee hojjetameera waan ta'eef adaraa keessanii gaafa argattanii dafaati share godhaa, like godhaa, daawwadhaa, irra deddeebi'aati ilaala. Anallee jajjabeessaa mooteessaa istiidiyoodhaan isiniif qophaa'e. Linkii mooteessaa istiidiyoo irrattis immoo viidiyoolee garaagaraa waan yaadametu jira waan ta'eef dhaqaatii subscribe godhaa waan garaagaraa ilaaltu YouTube channel kana description box keessa isiniif kaa'a linkii isaa kan Hawwi Tamaamis. Hawwi Tamaamis akkuma isin beektan channel mataa ishee irratti galakkiste kilippii ishii. Arras boruus dhufee jetta abdiin naguutaa. Akkasuma urgeessaan illee kilippii isaa urjii entertainment kan jedhamu irratti galakkisaa. Kilippii ofii hojjetu kana booda achirratti galakkisaa. Kan ammaa kanas akka achirratti galakkisuudha kan inni natti hime. Maalumaafuu kan isaas linkii isaa description box keessa isiniif kaa'a. Dhaqaatii daawwadhaa isiniin jedha. Jajjabeessaan anas jajjabeessaa maanis nagaan qabdan hin baddeettanii natti hiitu. Subscribe godhaa, like godhaa, daawwadhaa gaafsa nan badu.